Ridwaan Hussein addatti BBC wajjiniin turtii taasisaniiru. Mariin Afrikaa kibbaa Keeniyaattis itti fufee adeemsifamaa ture sanbata duraa xumurameera. Qaamoleen waraana keessa turan lamaan wal waraansa waggaa lamaa booda torban darbee karoora waliigaltee itti hojiirra oolchan irratti wal ta'aniiru. Akkaataa waliigaltee kanaan deeggarsi namoomaa uummata bira akka ga'u dhaabbilee gargaarsaaf eegumsa akka taasifamuu fi akkaataa meeshaan hiikamu irratti waliigalaniiru. Humnoonni biyya alaa fi kanneen raayyaa ittisa biyya Itiyoophiyaa hin taane naannoo Itiyoophiyaa keessaa baasuu fi humnoota Tigraay meeshaa waraanaa gurguddaa ta'an hiikachiisuun wal faana akka raawwatamu waliigaltee ragaameera. Adeemsa marii Naayiroobiitti gaggeeffame irratti danqaawwan ijoon maal turan? The biggest challenge was mistrust. Rakkoon ijoon marii kanaa walamanteen dhibuu ture. Waraana marsaa 3 darbe keessa turre. Walhimannaan gara lamaan irraayyuu yeroo dheeraaf tureera. Kanaaf walamantee dhibuu jabaan ture. Sababa kanaaf mariin adda addaa taasifamee dhimmoota wal dhabsiisoo ta'an adda baasanii riqicha ijaaranii walitti dhufuun ni barbaachisa ture. Sababii biraa walgahiin itti dheerate qaamoleen gama mootummaaf TPLF marii kana irratti argaman fedhii garaagaraa qabaachuu isaaniiti. Marii nagaa kana akka hin danqamneef jecha furuun ni barbaachisa ture. Kunneen salphaan turre. Mariin Naayiroobii karoora akkaataa waliigalteen hojiirra oolu tolchuudha. Mariin Afrikaa kibbaa waliigaltee siyaasaadha. Inni tibba kanaa nageenyaaf kan waraanaati. Sababii isaa ajajoonni waraanaa kamtu akka salphaa ta'ee fi kamtu akka rakkisaa ta'e waan beekaniifi marii kana itti fufuuf qophiin qaamota keenya lamaanuu barbaachisaadha. Haa ta'u malee waliigalteen nagaa kun akka hojiirra hin oolle fedhiin danqu jiraachuu mala. Here and there that might face obstacles in the face of this agreement. Akka waliigaltee Pretoria irratti haqni ce'umsaa yookiin immoo transitional justice qaama adeemsichaa akka ta'e ni beekama. Garuu adeemsi siyaasaa kun adeemsa haqaa irratti dhiibbaa kan finne sodaatu jira. Waraana kana irratti kanneen sarbamni mirga namoomaa guddaan irratti raawwateef haqas ta'ee beenyaa mirkaneessuudhaaf mootummaan federaalaa hagam kutannoo qaba. Atrocities are being committed. Some must have been substantiated. Some must be seen from a broader category. Badiiwwan garaagaraa raawwataniiru. Tokko tokko ragaadhaan deeggaruu barbaachisa. Isa kaan immoo bal'isanii ilaaluun ni barbaachisa. Rakkoon ijoo badiiwwan raawwataman miti. Waliin jireenyi hawaasaa guddaa miidhameera. Rakkoo kana haala waaraa ta'een furuuf fedhii waloo qabnu jabeessuu irratti xiyyeeffachuu qabna. Haala kanaan garaagartee gidduu keenya jiru furuu dandeenya. Yakkawwan raawwatan ragaan deeggaramanii mana murtiitti ilaalamuu qabu. Haala kanaan kanneen badii raawwatan seeraan gaafatamu. Miidhamtoonni hedduu mana murtiif araaraan qofa osoo hin taane beenyaan kaffalamuufii qaba. Jireenya durii isaaniitti akka deebi'an tumsi taasifamuufii qaba. Kanneen sababa waraanaan rakkoo fayyaa sammuuf saaxilamaniifis karaa piroojeektoota garaagaraa deeggarsi ni taasifamaaf. Haala kanaan waliin jireenya hawaasaa diigamee ture ni ijaarama. Kanaaf adeemsi haqaa madaa hawaasummaa fayyisuuf qofa osoo hin taane yakkamtoota mana murtiitti dhiyeessuus of keessatti hammata. Social healing, and again accountability aspect which addresses criminal issues in a court case. Akka waliigaltee kanaatti adeemsi itti aanu maalidha? Qormaataa jettanii kan yaaddan maalidha? Addressing this one gives us a leverage and also breathing space to also address other problems in other parts of Ethiopia. Rakkoo kanaaf furmaata kennuun rakkoowwan biroo bakkeewwan Itoophiyaa kaan jiran furuuf nu gargaara. Akkasumas rakkoo kana furuun biyya ijaaruu irratti akka xiyyeeffannu nu taasisa. Dabalataan walitti bu'uu fi wal ajjeesuu keenya dura garaagartee nu gidduu jiru furuu irratti barumsa nuuf ta'eera. Adeemsi marii kun Itoophiyaanonni kana qofa osoo hin taane rakkoo siyaasaa isaanii bifa hunda galeessa ta'een akkamitti akka furan fakkeenya gaarii ta'a. Ardaa hundi keessatti dhageettii qabu mijeessuun garaagarummaa furuun akka danda'amu ni barsiisa.